arraantana masaraa mootummaa jecha afaan oromoo joo katabe arraabi waaw ha biiroon prime minister arraantana inuma tiwit maal godhe beeytani TPLF ilmaan oromoo ajjeesu ture waggaa 27 kajau ha mirgilmaan oromoo haya badabo activistii ta'e jeega nooji qot activistii gabbuu iti nooji activistii ta'eega Twitter abi godhe deema dubbisa waan inni jeeree buntana share godhe daqiiqaa takka dura ha TPLF waggaa 27 wannaa godhe je arraantana EBC fi faana maarre jinni janka all kolkolle habasha kolkollen media habasha hundi arraantana inuma daawun wayyaane gaafa qeerroo jennu san dabarsu jiran haya badabo way numa fi haddan oromoo tanaaf ay bar isiniin kun bar numa nama gaggaariidha bar isiniin kun ha waaw arranu yaddan ha arranu yadattan daawun wayyaane kajoo arranu share gootan maanun godina gaafa ture gaafa sa maan godin EBC maan godin gaafa OMN fan share godaa ture daawun EBC maan godini arramaa goda mo gaafa san faradoo wayyaane ture EBC gaafa san faradoo wayyaane ergamtu wayyaane waan tureef gaafa nuti qeerroo wayyaane daawun jenne irreecha irratti gaafa gurbaan harka ol kaasee irreecha irratti daawun wayyaane jeesan miidiyaan EBC faana harraantan akkana wal harkaa fuudhaa jiru kun eessa ture gaafa san gaafii nu taate beetani barbarana khamitti qoosne khamitti dhiifna kham laallee kham dhiifna ay badabo ay abo isin bar numa jaalattani bar ha arra biiroon prime minister afaan amaara afaan oromoo hin dubbatamne keessatti arraantana ha maaluma nuuf yaadeeti ha TPLF waggaa mee us gaafa TPLF waggaa 27 nuuf hittu abiyoot kaasaahun eessa ture gaafiin teenya manuti gehen abiyoot kaasaahun maal ture gaafiin teenya manuti ega arraantana biiroon prime minister afaan oromoo dubbachuu dhiisee afaan amaara malee nama jalaan dubbanne sun arra ilmaan oromootiif quuqame TPLF waggaa 27 nama fixeetan haaya nutilleen haa waggaa 20 ol hin jirru isin keessaa baanee jirra warra achi keessa ture warra gaafa sana achi ture haaka obboleessa keenya rabbiin rahmataa godhuuf warra jannataa isaa godhu haqa shahiideedha sibiilaan ajjeefame harka namarra du'e Abdul Jabbar Hussein jechuu gaafa inni gaafa sanuu gaafa daawunii saniihu inni kun looyera ture gaafa dimxaachini sama looyera ture gaafa qeerroo looyera ture arralle looyera ture isin amma ajjeeftan kun akkanumatti namoonni hedduu jira namoota baay'ee jira warra qabsoo gaafa san gaggeessu abiyoot kaasaahun number 1 shimallis abdiisaa number 2 ibn lammaa magarsaa number 3 enyo addisu araggaa gaafa mallas zeenaawi du akkasitti naxalaa gabbuusee booyaa ture sun number 4 taayyee danda'a number 5 gehen teessa maal turteedha amma gaafiin teenya bannuti is okay baga sagalee nu taatan ilmaan oromootiif sagalee ta'uu keessaniif galatoomaa isinin jenna garuu isin gaheen teessa maal turteedha gaafiin teenya waggaa 27 abiyoo kaasaahun gaafa umrii 13 irraa wayyaanee dabalamtee umrii digtee guutuu achi keessa gaafa fixxu gaafa geetaachuu asaffaa hojii dalayiddu ati gaheen tee maalii that's our question I'm not joking man ega maal ture gaheen kee maal tureeti ega odoo gaafa san silaa ati kaafaa'oo yookaan ofeekoo yookaan abaa'oo turtee ala turtee silaa mootummaa kana mormitee akka Profeesar Maraaraa fatti barcuma takka fudhattee odoo silaa paarlaamaa keessa teessee mormiteeni dhugaadha abiyoot kaasaahun wayyaane mormu ture jenna gaheen kee maalii idmeela teknoolojii eenyu sobu feetan teknoolojii mataan nu haa bulu teknoolojii nuuf haa jiraatu dhugaadha wayyaaneen nu fixee gaafa wayyaaneen nu fixxu eenyu warri wajji nu fixee gaafiin teenya tan amma akka oromoo tokkotti nuti akka nama ilmaan oromoo tokkotti abiyoo kaasaa'u maal dalaguu ture taayyee dongoraa mana hidhaa gaafa seene maali hujiin isaa Taakala Umaa hujiin isaa maal turte Abbaa Duulaa hujiin isaa maal ture Baacaa Dabalee hujiin isaa maal ture Haayiluu Gonfaa hujiin isaa maal ture kijibdoota gaafa Arsmaraatti ergamtan sanis abaa odii guuf ergamtan taak kabadda
Atis achi keessa turte insa gaafa jaarte maqaa abaa'ootiin nama adamsaa turte maqaa abaa'ootiin oromoo ajjeesaan turre duuba waliin nu nyaachaa eega baate atuu TPLF firee mataan kee maal TPLF nu jettu atuu mataan kee TPLF jechuudha nuti bar wanni shawwadamne jara keenya dhaggeeffadha TPLF qofa irratti xiyyeeffachuu keenya barsila sila TPLF gaafa darbine isinillee waliin haxaa'uu nurra ture bar isinis waliin isin ari'uu nurra ture waliin isin haxaa'uu nurra ture bar maaliif TPLFin gaafa biyya san ilmaan oromoo gataa turte dhugaadha warri wajji gataa ture isini sagalee warri jettan dhuftanii mee telefoona keessanii irraa laala telefoonni kuni sound is good thank you so much sifan sound is good ayye takka telefoona keessan sagalee if biraatti dabala sani achi waa takka sini godhuu danda'u I speak very loud sagaleen tiya guddoodha telefoonnin is 12 daga kana achi khabira isafin haaroonni baane mudura khanaafu jara keenya arraan tana booyicha kaadiree dadhabne taayee danda'a hirriba dhiise hirriba hirrafu namichi every minute as bee waa barreessa baguma rabbiin atumaa lubbuun jiraachisee nu garsiisee jenna nuti maaliif jennaan odoo sila akka mana hidhaa seenteen achumaan duute taayee dongoraa dhaggeeffadhu sila arraan tana goota akka taayee jennee sirba sitti baafna sila taayee danda'afaatu jira si wajjin osoo hin ta'in goota akka taayee jennee sila sirba sitti baafna sila arra rabbiin nu dandame yaa abbaa garaa hattu kijiba ilmaan oromoo mana hidhaa keessa qaallittii keessatti mana hidhaa fakkaatee guyyaa hidhamee galgala bakka biraa deemu dalagaantee oromoo basaasuu turte mana hidhaa keessatti eenyu shawwadu feeta kanaafuu mallattoo qiyaamaati wanni jennuuf qiyaamaa dhihaate wanni jennuuf maal jettaniin afaan jaraatiin qiyaamaa jechuun tinsa maali qiyaamaan afaan wannaatiin qiyaamaatu dhihaate arraan tana akka abii quncoon insa from A to Z jaare from A to Z quncoo design manaatii fi design waa hunda jaare as baasee ilmaan oromoo maqaa baa'ootiin adamsee ajjeesaa ture TPLF arra as bahee hirribni isa fudhatu dinnaan marroo faadhaa fi TDF tu walii galee jenna halkan hirribaa ka'ee halkan walakka maal jaa ilmaan oromoo waggaa 27 fixanii yaa TPLF ay badabu ayyanyaan bassa ayyanyaata qorqaari ati bar ati kun barnumata qorqaariidha bar oromoodhaaf ati maal godhu jirta Haacaaluun gaafa TPLF du'e Abdul Jabbar gaafa TPLF du'e Soddaan Lataa Qananii gaafa TPLF du'e yenyaata qorqaari ay Abiyoot Kaasaawun bar ati kun barnuma sabboonaadha barati bar ati sabboonummaa keessa kutteeti bar nama Minilik nu jaare bar ati way nama asii dhaabbatu ati bar oromoo ni jaalatta barati bar ati oromoo tanaaf hirriibuma dhabdee barati bar ati bar nama akka Saaliyaa Saamii tanaaf nama akka Hangaasaa Ibraahim faadhaaf nama akka Jaafar Ali faa Biraanuu Leenjisoo faa nama akka Amin Juundii faadhaaf bar ati sabboona itti nafini barati ayyenya ambassa ay sabboona bar nama Minilik bar laal Jaapaanirra gaafa arabni makiinaa 8 fi $8 biliyoona 3 ahlan wasahlan ahlan bikum manam jettee hadiisa daddarbite qarshii argatte san wanni ati ceetee dura nu goote maali chiginyee nu dhaabu masaraa Minilik haaromsu Minilik maggaaraja isaa qofa $1000 meeqan bitte maggaaraja muuzeema Minilik san qarshii meeqan bitte Minilik qarshii meeqan tolchiifte wanni isaa arra ati oromoodhaaf yaaddee inumaa oromoo warra fixee nu jetta isin Opidio yaa Opidio shamtu isin Opidioon laal TPLF illee farda taatanii ergamtanii arrallee dhuftanii Shaabiyaa fi ilmaan Risteetiif ergamtanii ilmaan oromoo xiqqeessitan oromoon inumaa gaafa TPLF san kabaja qabdi TPLFin oromoos ajjeefte Somaalees ajjeefte Afaaris ajjeefte Amaaras ajjeefte hundi wal qixa ajjeefte garuu oromoo qofarraa kabajaa hin fuune boo dhugaa walitti himnoo jenna
Oromoon kabajaan karraa deemte. Oromoon katuffatamte. Oromoon namaa gadi halaalamte. Sirna keessan kana jalatti. Sirna bilxiginnaa ittanii sirna kisaaraa kana. Eenyu sobdan? Sirna kana jalatti Oromoon kasaarte. Oromoon katuffatamte. Oromoon arrabsamte jechuudha. Arraan tanagaa. Let us compare today too. This is part 2. Yesterday le ratu banne jirra. Arralle compare gonaga. We have to compare. Malif jennan hakataayee dongora kun afaan qabatu qaba jechuudha. Guyyaan isaa waan jala gaheef gommaan makiinaa waan hafuurii irraa dhumaa jiruuf makiinaan qarqaramuuf waan deemaa jirtuuf dhugaa arguu qaba jechuudha hakataayee kun jechuudha. Adabachuu qaba jechuudha. Hirriba rafuu qaban jechuudha. Amma maaltu isaan maraache? Erga TDF fi waraanni bilisummaa Oromoo strategic alliance ummatan jennaan ummanni hirriba dhabeewu. They know it. Nationalism in Jawar Muhammad Ahmad Jesan. They know it. Oromoonis nationalism maa keessa haquu hin dandeessu. Tigrees nationalism maa keessa haquu hin dandeessu. So amma sirni lamaa wal dha'uuf deemaa jira. Come on guys, open your mind. Ani isin keessaan dhiqaa jira. Nuti gaafa taayee waa isin dhiqice barakiinaaf inni isin keessaa dhiquu qabnaa jechuudha. Isin keessaa dhiquu qabnaa jechuudha. Maaliif jennaan sirna lamaa wal qabe. Sirna gaafa waa argatan Oromoo itti arrabsan, Oromoo itti xiqqeessan, Oromoon beeynu nuti. Gaafa sammaa siidaa nuun jaariin gaafa qarshii biliyoona 3 Arabni siiqannu gaafa siidaa Minilik jaartu siidaa warra irreechara dhume maanuun jaariin yoo Oromoof yaaddu taate. Kijibaa jechuudha. Oppiidiyoonni kijibdi jechuudha. Kanaafuu ammaan tana sirni lamaa wal dhawaa jiru kun sirna aadaawitii fi sirna federaalizimii wal dhawee jira keenya. It's simple. Waan takka achi qabuun feeku. Yoo diriirte jannata seenta, yoo jallatti azaaba seenta. Bakka is gone. Namichaatu aboo maa cinqamtaa miti. Aboo abalu yoo diriirte jannata seenta jee tiimi, yoo dabde azaaba seenta jee tiimi jejan. Maa cinaa daddeemna. Sirna aadaawii, sirna nugusaa, sirna Minilik nurra deebuu ka'e. Sirna warra federaalizimitti amanu warra ifiin bulla mataa keenyaan bulla jiru akka Oromoo akka Tigree akka Hadiyyaa Sidaama sirni lamaan kun wal dhahee jechuudha. Gaafa wal dhahe odoo silaa Rabbiin nu dandame jira jiran. Odoo silaa akka waraanni birgeediin dillisuun Eertiraarraa itti seenteen ka Itoophiyaa dillisuun itti seeneen ifi waraana Somaaliyaa illee dabalatee diroonii biyya Arabaa itti dabalatee gaafa Tigree dhaan bari isin Tigree dhoo jiran seetanii anaa nyaatu maaliin isinii godhatu isinuma kanaan sammuu qarajeetiin dadhabe gaafa akkasitti waraana aboo deebi'ee dhagaa jira keenya gaafa achi dheeyinee Tigraay dhooyna ja'an waan Tigree jibbaniif miti anaa isinii hima inuma anaa fi ati Tigreen jibbuu turre naa fi ati Tigreen nu jeefte jennee TPLF nu jeese jee warri jibbaa ture nuti. Abiyyi faan bar isaantu guddifatee bar Baduulaa Abiyyi Jinnijaankaa kolkolleen amma Oppiidiyoon tun hundi namni isii guddifatee Tigraay galata biraa qaban. Nu biraa galatan qabdu Tigreen yoo dhugaa dubbanne. Ideoloojii tokko qofa sheer goonu fi Tigreen maalti khaja'u ideoloojiin takkitti nuti Tigree wajji sheer goonu ifiin if bulchinaa. Ofiin of taanee deemna. Afaan Rabbii wajjin uumeen haasawu. Biyya Rabbii naa kanneen irrattiin abbaa taa'adha. Bakka. That's it. Ideoloojii tana sheer goona. Tana isaanillee nurraan tuqan ni beekan. Tana warri irra wal dhabne. Kaan immoo maal jedheen gadda farshaanee erga Abiyyi masaraa Minilik keessatti siidaa Minilik jaare 80 wheeler makiinaa guddaa huno gommaa 18 deemu kana masqala 80 wheeler gahu. Suuraa Minilik 80 wheeler gahu. Kaartaa Itoophiyaa 80 wheeler gahu. Ka makiina asii fi wanni meeqa gahu jaaratanii addabaabaa irra nu gabbaa. Maal yoo jetteen? Hay abbichuun nu tolchee siin jaarre. What can you do? Itoophiyaan zafana akkamtu nu beekamata kana keessatti Harargee yaa abbaatee rist Maqdishoo yaa abbaatee rist inumaa keessa kutanii way Harargee tiyya yaa Harargee tiyya siyaadee jedhanii bar yaa Harargee tiyya siyaadee
يا بربراتي يا سيادة بربر رستين أباخي يا بر أستين أبت ورجع نودو ميري هنيو نوفي تجركن ورا جري درا متى خيسة كوچه متى خيسة كوچه متى خيسة كوچه متى خيسة كوچه بيجنو راوالي قباني osoo nuti harargeen Oromooti jennu lakki harargee osoo hin taane harargee biti barbaraa fi hargee saanuu risti abbaa keenyaati warra joo dhufee jechuudha. Can you imagine? Haya. Sigale? Harargee biti barbaraa fi hargee saan risti abbaa keenyaati warra joo dhufe. Can you imagine? Ummata jiraachuu keenya recognize gochuun feene bar. Kanaaf nuufi Tigreen duraanii sirna Tigree jibbine nuti sirna TPLF jibbine sirnicha jibbine malee saba Tigree irraa rakkoo hin qabnu. Odoo saba Tigree irraa rakkoo qabaanne gaafa sochii qeerroo gaggeessinu silaa qabeenya Tigree daaraa goona akkas sila. No qabsoon teenya sirna wajji ture jechuu gaafa sanu. Wanni nuti balleessine isaan qofa irra xiyyeeffachuu badiin guddaan nuti goone silaa odii OPDOlle ba'adeenille warra dabuubille hunda waliin sila qooshaasha haruudha sila dawan kanaafu jara keenya OPDOn maraachaa jirti OPDOn hirriba dhabde I'm sure taayee dongoraa yoo barbaade bilbila na ergijaan kiniina erginaaf yoo barbaade hirriba akka rafu yoo fedhe ha muddamanii jiran amma gaa gama dubbii teenya ijoo deebinaa jechuu what is the collision between TDF and the OLF or وران OLA Oromo Liberation Army جدو جرو مالي أما دو بيسن رانشو فايسن رانجا وابسايد شورا أكلمتي لهلا نوتي أكلمتي كان تدران درا تيغري يو أكلمتين وفي أمالي أكدرسانيتين إيبات نجاتهم ننقابتو هم نيسي درا فاجعودن دا خناف أكلم خير إيبات شورا وران بوجيه كماشان تمن أركاك أبوخان أمالي وراني تيهيدا چيسي OPDO number 2 jaaree in fidaje hindandahu humnatiyya oli waani nyaachise obaasus hin qabu humnatiyya oli kanaaf jaren ani recognize isin godhen jira yaa jaalmarro recognize isin godhen jira isinilleen diina waloo qabna diinni keenya hawaloo diina ahdaawi sirna lala sirna ahdaawi sirna federalizmi wal dhageeffadha jarri mirqaanee oromiyaa ifresillen gamangistu ibatatasellen ha ይሄ ከናዝሬት አዳማ ነው ማን ነው አዳማ ናዝሬት ነው ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ነው ቃተጆ ይገለን በር የአባቴ ርስት ሐረርጌ ብቻ ሳይሆን እስከ በርበራ ነው ወረጆ ንዱፍ በርበረ ነበር በር ተነበር በጉመረብን ወርሲ ሲበር ጅሩዳን ኑቲ ዱጋን ሲኔ በር ረቢ ዋሜቀን ወርሲ ሲጀረኸኝ ሂስትሪ ዋፈ ሚኒሊክ ኢትዮጵያ ወሊ መጨላሱሰን ኪጂባ ወሪጆ ሁንዲ አማ ዱጋን አርጌ ጅራቹ gale isini gale khanafu ammantana nuti warra ilaalcha akka keenya qabu warra tarsiimo akka keenya qabu warra diina akka keenya qabu wajin strategic alliance umun is very good malif jannan OPDOn gaafa tolfamtu ergamuuf tolfamte xafaxafamte tolfamte akkan khale isini jeesan tolfatte addeetitti dhalchite ulfeysite itti marihatte malif abaa wali galu dinani gaaf masanu OPDO dhalchite isin akasi abaa onu didde ergaati nu didde jaani to machi garagale ummanni adeetitti kilomeetira 40 aduwarra achuma deemanii tottolchani laboratory naqani waan sanis etinan naqani dhalchan jechu OPDO ergachi dhalatte eenyu faadhan dhalchan abbaa duulaafa kuma dammaqsaafa warra akka girmaa birruu kanafa jinni jaanka warra arrasa boontoota warra ilmaan oromooti warra yaatu eeyenya ambasoch isaan kana faadha gaamma isaan kana tolchani dhalchan jechu maaliif abaa wal dhaban gaafsan erga isaan kana tolfatanii dhufan jarri kun gaamma maali jarri kun ergamuuf tolfamee jechu namni ati strategic alliance wajjigootu gaafa ati humna qabaatte maali isin jedhiyoota hunda aboo humna teenya haa jabeeffannu ween gaafa humna qabnu teenyee tadaraaddarraa waliin dalayna waliin bulchina amma biyyatan akkami waliin bulchina walii mallatteessan jechu diina kana akkamitti injifannaa walii mallatteessan arraantana akka adeetitti OPDO dhalchan
akka abbaa duulaa fadhalchan akka itti girmaa birruu fadhalchan osoo hin taane arrammoo waraana bilisummaa Oromoo aboo ani humnati yan facaasu mootummaa kan humna isaa facaafna ati Oromiyaa naa qabi anis harakaabaa kana sirraan qaba bakka tan naa qaba isinillee warri Benishangul narraa qaba isinillee kana qaba yoo waltaane sirna ahdaay kana waliin firaa kuffisne yoo waltaane ammaan booda waliin jiraanna garuu akkana walii mallatteessine kontaraata walii goonoo jaan ahlan wa sahlan jennaan jechuudha yetaabbaatu ahlan wa sahlan kana isaan marachi ni beekan gaa ni beeka abiyyi ni beeka isaantu guddifate jarri kun warra makalaakaa dila kana facaasee boojihee kana ajjeesee Eertiraa akkasitti qeessee waraana harkaa facaasee ni beeka arraan tane waraanni tokko nama tokko injifachuuf waggaa takka muuxannoo jabaa isa barbaachisa nama loluudhaaf leenjii waggaa takka isa barbaachisa arra torbaan lama hursoo geessee huccuu akkatti haayatan barsiisee ol oofa humaan fidan hiinawus kanaaf arra hirriba dhaban jechuudha kanaaf nuti wanni nuti qabsoofnuuf arraan tana opinion eenyu wajji akka loluu qabnu nuti himuu hin dandeessu jechuudha nuti himuu qabdu eenyu wajji akka loluu qabnu ati sila akka